sadanii keessa utuboota jedhee warra Phaawulos ergamaan waamu keessaa isa tokko inni. Utuboota warri nuyi jennu Phexros, Yaaqoobiif Yohaannis obbolaa lamaantu wal faana utuboota ta'ani. Obbolaa lamaantu warra 12 keessaa warra 3 ta'ee filame. Hin danda'amu jechuudha. Maatiidhaan waa hojjechuun hin danda'amu waldaa keessatti. Hin ta'a. Ayyaana laala malee ani maatii miti. Garuu namootaaf ilaalcha gochuudhaaf wantoota tokko irra darba. Obbolaan fa'aa waldaa kana keessatti jaarsa waldaa yoo ta'an rakkina isaan qabu. Yoo waa irraa ce'anii isaantu wal deeggaree akka nu goona kan jenneef garuu eegumsan godha. Obbolaa ta'aniitu utuboota. Isaan warra dhaqee gaara irratti Yesuus Kiristoosin bifa isaa jijjiiramee argan keessaa lamaan isaanii jiru. Achi ture Yohaannisis yeroo fuulli isaa jijjiirameef, yeroo uffanni isaa jijjiirame, yeroo Museen dhufeef, yeroo Eliyaas dhufeef Kiristoos wajjinaa isaanii haasaa isaanii sana dhaga'aniiru. Haasaa isaanii sana dhaga'aniiru. Yeroo inni intala Yaa'iroositti ol lixee xallisaa quumi yeroo inni du'aa kaase intala waggaa 12 Phexros duukaa ture, Yohaannis duukaa ture, Yaaqoob duukaa ture. Isa keessatti sirmatanii jechuudha. Ergamoota warra sagalee achitti dhiise. Warra Kiristoositti aananii jiranii hojiidhaaf, itti gaafatamummaadhaaf. Yohaannis kuni isaan keessa jechuudha. Yohaannis kuni haati isaa Yaaqoobiin itti dabaltee lamaan isaanii fuutee kadhata dogoggoraa kan isheen itti kadhatteef keessaa tokko. Kadhata dogoggoraa. Yeroo dhattee teessoo keerra teessu isaanis isheenis akkuma Fariisonni yaadanitti yaaddi. Teessoo abaabileesaa Daawit irra taa'a jedhamee kan jedhame raajiin dubbatame sababa ta'eef teessoo abaabileesaa Daawit irra inni taa'u kuni ammayyuu wanta hin ta'in Kiristoos eeggataa jiruudha. Garuu teessoo abaabileesaa Daawit irra taa'a. Yeroo teessu immoo jarreen kana lamaan ijoollee yookaan lamaan ministeerota naa godhi, tokko bitaa kee kaa'i, tokko mirga kee kaa'i jetteetu garte jechuudha. Kadhatis ni ati waan kadhattu hin beektu jedhee. Waan kadhattu hin beektu. Kadhannaan akkasii nama kadhatameefidha. Kadhannaa dogoggora baay'ee kadhattanii beektu. Nama akka kadhatee jiraa ilaata. Garuu baay'een irraa bareeda. Kadhata dogoggora. Hin sodaatinaa ittiin hin baddani. Isin barsiisee isin baasa Hafuurri Qulqulluu. Kadhata dogoggora. Namni Yohaannis jedhamu kuni Samaariyaa keessa Kiristoos utuu darbaa jiru, warri Samaariyaadha sababii Kiristoos buluu dhiisee darbaa jiru simachuu waan didaniifi dhaqeetu Kiristoos dura akka Eliyaasii abidda waamnee akka nuyi xabgoo nu barbaaddaay jedhee ani wanti nani beeknaani hin danda'a gochuu. Si tokko koffennaa isinii galee amma akkuma bakka abidda gabbuusuu danda'u weettuuf yaadu. Amma yoo abidda waame gabbuu hin danda'e yaade akka Eliyaas. Hafuura maaliitiin akka geggeeffamtu beeki jedhee. Hafuura eenyuutiin geggeeffamaa akka jirtu beeki. Hafuura koosi keessa taanaan abidda keessaa nama baafna malee abidda hin buufnu jechuusaati. Ergaan keenya ergaa akkasiiti. Nama ilaalcha akkasii qabu ture jechuudha Yohaannis kun. Dadhabina isaa, dadhabina haadha isaa, maatii keessa waan jiru, dadhabina immoo dhuunfaa isaa iddoo kana immoo jiru. Kana duwwaa isinitti hin fakkaatin. Ergaa ergamanii deemanii tajaajilli isaanii milkaa'ee yeroo dhufu mandara keessa deemeetu tajaajilu nama seexana baasu tokko arge boleessi keenya Yohaannis. Kottu meedhee lammataa tajaajila kana itti akka hin fufne maaliif ennaan duuka buutuu miti jedhee. Dhaqeetuma Kiristoosiin jarattiin tokko tuusee mandara keessa deemtee seexana baaftu argee dhoowweedhe. Maaf dhoowwite? Nama akkasiiti jechuudha Yohaannis kun dadhabbii isaa ilaala. Maaliin isinitti maara maadhaan ofitti maara dadhabbiin keenya baay'een yaada Waaqayyoo biraan nu hambisuu jabaadhaa. Dhugaan isiniin jedha. Isa keessa jiraadhaa malee ol isin buta Waaqayyo. Kan nuun hin mormine hundanuu gara keenyaa. Isinii galee warra hojii wangeelaan hojjetaa jirru warra hojjetaa jiraniif jajjabeessaanii kadhadhaanii bira dhaabadhaa gargaaraanii jaalladhaanii ofitti qabaanii
waldaaf waldaa gidduu mormiin jiraachuun gadheedha firoo tokko. Galgala isa kanarratti Waaqayyoon kadhataa turre. Namni Yohaannis jedhamu kuni yeroo Yesuus Kiristoos qabamu hamma dhumaatti bartoota keessaa nama wajjin deemeedha. Oh my God. Phexros inni hundi ishee yoo si dhiifte iyyuu as duukaan deeman miidhe hin deemne duukaa. Maaltu ka'u akkasa godhe hin beeku abiddan qaqqaammadha deegattaa'e saaxilame iddoo sanatti. Iddoo sirriitti yeroo sirrii malee argamu akka Phexros. Yohaannis garuu yeroo isa dhumaa lubbuun keessaa baatu fannoo jala dhaabata ture. Bartoota keessaa du'a Yesuus Kiristoosiin namni dhugaa ba'e ija isaatiin arge yoo jiraate Yohaannis itti dhiyaateetti qee haadha isaa Maariyaamii wajjin iddoo sana ture. Dubartoota Waaqayyo isaan eebbisu dubartoonni iddoo sana jiru. Dubartoota wajjin iddoo sana ture. Dubartoota wajjin iddoo sana ture. Fannoo irratti yeroo dhumaa sanatti Yohaannis ina gartaa ilaa haadha keedheen haadha isaatiin jedha. Adaraa jechuu isaati. Haadha koo jedhe ina gartaa ilaa ilma keedheen isa tutee kariisi godha jechuu isaati. Adaraa haadha koo kan of biratti fuudhii gargaare jechuu isaati. Waan isin dinqu yeroo dhumaa sanatti adaraa Yesuus nama harkaa fuudheedha Yohaannis kun. Achumaa kaasee Maariyaamiin haadha Yesuus Kiristoos obbolaa qaba Yesuus. Caafi qulqulluun obbolaa dubartiisi obbolaa durbaas obbolaa dhiiraas akka qabu nutti hima. Garuu Yohaannis of biratti fuudhe gaafa Yesuus Kiristoos du'eyyuu obbolaansaa Yesuusitti namanne waan ta'eef. Obbolaansaa Yesuusitti namanne hamma gaafa ni du'aa ka'utti namanne humna du'aa ka'uutiin amananii obbolaan Yesuus. Humna du'aa ka'uutiin. Kanaafi ishee kana naa fuudhii gal jedheen. Yohaannis kuni nama akkasiiti. Yeroo inni du'aa ka'e jedhanii dubartoonni oduu haaraa fidanii dhufanii namni jalqaba fiigee dhaqee boolla awwaalaa keessa galee boolli sun duwwaa akka ta'e namni dhugaa ba'e. Obboleessa keenya Yohaannis. Yohaannis baay'ee nama dinqiidha. Yohaannis baay'ee nama dinqiidha. Yeroo inni kana barreesse ergamoota gooftaa Yesuus Kiristoos keessa namni tokko iyyuu hin jiru. Dhumaniiru hundi isaanii. Beektonni macaafa qulqulluu nama umurii quufe jedhaniitu waamu. Umurii quufee isumayyuu immoo ergamoonni gooftaa hundi isaanii harka namaatti du'anii nama harka namaatti hin du'e namni namaa hin ajjeefamne yoo jiraate Yohaannis duwwaa. Inni isuma uumamaan du'an karaa cubbuu san namatti dhufe sanatu du'e jechuudha. Yeroon isaa gaafa geedhu umurii isaa quufee dulluma keessa macaafa kana fakkaatu barreesse. Isinitti tolu umuriin isin hin daangessu sonoo ba'uun hin jiru. Inni galee yeroo isin dhumeerattan waan haaraa isinitti galcha. Ijoollummaan naman dhowwu, dubartummaan naman dhowwu, wallaalummaan naman dhowwu, dullumi naman dhowwu. Yaada Waaqayyoo isin keessa jiru waggaa 96tti wanti hammana ga'u keessaa ba'e. Wanti beektota macaafa qulqulluu sodaachisiidhaan isaanii suukanneessee lallabooti akka irraa fagaatan godhu kana wanta guddaa dinqisiisaa waan ta'uuf jedhu guutummaa Yesuus Kiristoos hamma namaa galuun irra jiru namni fide Yohaannis kuni kan inni kana fide dulluma isaa keessa. Yohaannis kuni wangeelota arfan keessaa Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateera jedhee nama dubbateedha. Maatiyos hin dubbanne, Maarqos hin dubbanne, Luqaas hin dubbanne isaan Waaqayyo biyya lafaa jaallachuu isaa nutti hime. Gudii taane rasila. Obboleessi keenya Yohaannis hin jiraanne. Beektonni macaafa qulqulluudhaan namichi kuni bara dheeraa turuudhaan lallaba Yohaannis lallaba Phaawulosin dhaga'e barreeffama Phaawulosin dhaga'e waa'een ayyaana ergamoota warra kaan caalaa sirriitti galeeraaf hubateefitu dubbate kana erga wangeelota arfan sadan sana dubbisee booddee gara dhumaarratti wangeela sanas barreesse waan ta'eefi kanaaf Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateera tokkicha ilma isaa dabarsee amma kennuuf kan itti amane hundinuu immoo jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti namni jedhee nu boqochiise obboleessa keenya Yohaannis kan maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u.
Nama dinqiidha namni kun. Namni kuni bartuu isa inni yookaan isa Yesuusin jaallata turedha. Isinii galeera? Namni kuni bartuu tokko maqaan utuu hin dhaamin bartuu isa Yesuus immoo isa jaallata turedha. Tiksoota macaafa qulqulluu ani hin jaallanne keessa tokko baay'ee na aarsa ture jibbuurra darbanii. Inni Yaaqoobiin jaalladhee Esaawun jibbedhu. Inni bartoota keessaa inni gooftaan hin jaallata ture inni jedhu. Inni uumamuu biyya lafaa dura warri Waaqayyo maqaa isaanii mazgaba jireenyaa irratti caafe bineensichaaf hin sagadu ni jedhu. Tiksoonni kun sadan naa galuu didanii naan taphatanii na rakkisaa turan. Qajeelummaa Waaqayyoo faanatti dukkaneessu. Maal akkamitti Waaqayyo gadameessa tokko keessatu jiranii tokko jaallatee tokko jibbu. Maal akkamitti Waaqayyo bartoota 12 keessaa akkamitti Waaqayyo tokko keessa jaallata. Haati koo ijoollee 8 deessee nama keessaa jaalchifattu qabdi. Nandiin koo anaan kun takkaas naaf hin beeku. Abbaan koo ijoollee isaa keessaa nama caalchifatu qaba. Na dinqees hin beeku. Iddoo itti kennee hin beeku waan isin beeku. Garuu Waaqayyo ittafaaf kaffee keessaa ittafaa jaallata caalaa taanaan nama raacha naan kun. Baay'ee na rakkise tiksiin kun. Naa ibse Waaqayyo garuu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Sammuun koo nagaatee ergasii wangeelli naatee ergasii. Inni kun fayyinaa hojii wal ilaala. Sakaanitti dhimma hin qabu. Yoo macaafni Nehemiyaa naa galuu dide baay'ee na rakkisu ana. Wanti fayyina koo hojii wal ilaalu garuu naa galuu dinnaan halkanis guyyaas irribas boqonnaas hin qabu. Fayyina bara baraati waan ta'eef. Isaan isinitti himuu yaala. Yohaannis Boqonnaa 13 lakkoofsa 23 amma 25 yoo ilaaltan akka jedha. Bartoota isaa keessaa inni Yesuus jaallate tokko baay'ee Yesuusitti maxxanee hin ta'a ture. Kanaaf Simoon Phexros waa'ee eenyuu fi akka Yesuus dubbate haa gaafatuu fi nyaaraan bartichatti agarsiise. Bartuun sunis bartuun sunis gara Yesuusitti jedhee yaa gooftaa eenyu inni jedhee gaafate. Wanqila bartuu isa Yesuus Kiristoosin jaallata ture jedhu kan barreesse Yohaannisuma duwwaa. Ofuma isaatii barreeffata. Luqaas hin barreessinee fi Maatewos hin barreessinee fi Maarqos hin barreessinee fi inni garuu bartuu inni Yesuus Kiristoosin jaallata ture suni jedha. Iddoon itti jedhu sana akka ilaaltan hin barbaadu. Maalitti jaallatamtee yoo ittanii gaafattanii Phexrosin caalaan Yaaqoobin caalaan Indiriyaasiin caalaan Toomaasiin caalaan jaallatame jechaan jiru. Maayidhaa irraa ani irbaatarra isaa wajjin taa'uuf kanan jaallatame. Waaw. Isinii galeeratee hin beeku. Irbaatarra isatti maxxanee taa'uudhaaf kanan jaallatame. Waa'ee maalii haasaraa? Waa'ee wa'iif filatamu. Waa'ee wa'iif barbaadamu. Esaawun jibbeen Yaaqoobiin jaalladhe ni jedhu jechoota afaan keenyaatu nu rakkise malee Yaaqoobiin an filadhe jechuusaati. Anaaf ittafaa walqixxeetti jaallannaan hojiidhaa fi ittafaa faarfataa godhee anaan lallabaa gochuun kan saati. Inni kun naa ta'a. Inni kun naa ta'a. Lallaboota na caalan yeroon argu barsiisota na caalan yeroon argu baay'een itti walii gala. Baay'ee naa ta'a. Paastoroota na caalan yeroon argu baay'ee naa ta'a inni. Garuu maal beekuu koon barbaada jaallatamuu koo kanan jaallatame immoo akka Kiristoosiin jaallatetti na jaallachuu sanatti macaafa. Haaleluyyaa. Kanaaf amma yeroo Waaqayyo Yoosefin faarfataa godhu maal jechuutu irra inni jaallatame Yoosef kun jedhee waa'ee faarfannaatti fufee natti muutu irra maaliif jaallatame? Faarfachuudhaaf jaallatame. Faarfannaadhaaf foo'ame jechuusaati.
Tufufeensi hin agarsiisa. Yohaannis 20 tokko kaatanii hamma 18 yoo laaltan dhaqanii irbaata Faasikaa qopheessaniif irbaata Faasikaa isa dhumaa Kiristoosiif qopheessaniif gara mandaraatti galanii qophii akka isaan godhaniif eenyuun ergee Phexrosii fi bartuu isa nin jaallata ture. Maayichaara irbaata Faasikaa nyaata gaafa sana nyaatamu hoolaa qalamu waynii gaafa sana dhugamu teessuma dhaqanii sirreessu mana sana dhaqanii qulleessu mana sana seetaapbii godhu bareechuudhaafanii maal ta'e Phexrosii wajjin jaallatame. Ani Yohaannis hin jedhu jaallatameen hojii kanaaf waamame jedheetu haasa'a. Attam dinqii yeroo akka ittiin nyaata qopheessinu attam dinqii nan jaallatame maal gochuuf nyaata qopheessee Kiristoosiif ergamoota isaa keessumsiisuudhaafanii jaallatame kanaafan filatame jedheetu haasa'a. Sadaffaa wangeeluma Yohaannis kana lakkoofsa 21 torbarratti yoo laaltanii akkuma sila siniin jedhee namni yeroo dubartoonni sun dhufanii du'aa kee jedhanitti himanii bartuun nin jaallata turee fi Phexros fiiganii iddoo awwaalaa dhaqanii bartuun inni jaallatu sun immoo jalqaba awwaala keessa galeetu ilaaleedha. Maayichaara awwaalli duwwaa akka ta'e dhugaa ba'uufan jaallatameedha. Du'e akka inni nafne dhugaa ba'uudhaaf yeroo jalqabaatti kana laalee lallaba jalqabaa kana himuudhaafanii jaallatame. Maal attamitti kaalkuleeshinii attamiitiin bira geesse Yohaannis yoodhan lakkiisa miti maani nan jaallatame. Isheen ikkoo nama hundumaatti himte ni kan jaf jedhee mataa hin ka'ee hin jiruum jennaani warri kaanuma taa'u. Warri kun lamaanii kottuu abaluu dhaquus hin jedhamne komiitee wayiin teenye namnis maqaan dhoofne tuuf jennaan Yohaannis fiiguutti ka'e tuuf jennaan Phexrosis fiiguutti ka'e namni dura dhaqee chigee ilaale dargaggummaa isaa ta'u hin beekoni humna qabaa Phexros jaarsa yeroo sana jalqaba kan arge Yohaannis inni garuu awwaalli isaa duwwaa akka ta'e dhugaa ba'uufan jaallatameedha. Maaliif jaallatamtan laata isin? Shanaffaa Mul'ata wangeeluma Yohaannis kana boqonnaa 21 lakkoofsa 22 irratti yoo laaltanii waa'ee dhiphina Phexros irra ga'uuf jedhu ergatti mee booddee bartuun inni jaallata ture suni dudduubaan fiigaa dhufe Yesuusiif Phexros dhaabatee haasa'eera. Dhiphina attamii akka Phexros dhiphatu gargaarsa attamii immoo akka Kiristoos gargaaru ergatti mee booddee fiigaa dhufe bartuun suni bartuun kun immoo attamii Phexros tu gaafatame Yesuusi waa'ee Yohaannisiin baruu barbaada. Attamii amma waa'een isaa kuni waa'ee isaa maal jettaan naani maal si gashee hamman deebi'ee dhufutti yoo lafarra jiraate yoo Phexrositti waa'een du'a isaa sitte mamaar inni immoo tam dafee du'a moo tura takkaa jedhee gaafata. Maal si rakkisee maal si galche yoo barbaade hamman gaafanii dhufutti yoo taa'e maal si rakkise. Bara dheeraa akka jiraatu weechitti waan haasa'e fakkaata jechuudha. Nan jaallatame kanaafis Phexros wangeelaaf duufan jaallatame jechuu ture. Yohaannis immoo bara dheeraa jiraachuufan jaallatame jechuu ture. Isinii galee wanti nuyi keessarruu jaallatamuu keenyaan waan nu ta'edha malee kwaalifaayi goonee waan itti baane miti. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dhumarratti 21-24 irratti yoo laaltanii akkeedha. Inni dubbii kanaafi dhugaa ba'u kan kana hundumaa caalaasi bartuudhuma kana kan kana caafesi bartuudhuma kana nuyis akka dhugaa isaa amanamaa ta'ee hin beekna jedheetu dubbata. Dhugaa baatu ta'uusaa dubbata. Dhugaa baatu kana kanan ta'e immoo jaallatameeni jedha. Kanaaf maayichaara Yohaannis abaluun caalaan jaallatamaa abaluun caalaan jaallata utuu hin taane waa'ee filamuu isaatiiti. Yaaqoobiin
Diyoonis hin deebisee Yaaqoobiin caalaa Esaawun jaallata miti Waaqayyo. Yaaqoobiin garuu hin filate. Maal keessa akka galuuf kakuun Abrahaamirraa Yisihaaqitti darbe dhufee Yaaqoobitti akka darbuuf. Hidda dhaloota Kiristoos keessaa ba'u sana keessa akka galuuf Yaaqoobiin hin file. Hojiidhaaf itti gaafatamummaadhaaf filamuudha malee jaalala addaa jaallatamu miti. Waan isin dinqu waan isinitti mee garaa isin kutu warra har'a Yesuus Kiristoosin hin qabne biyya lafaa keessa jiran iyyuu hammas hin jaallatu jaallatan. Hammas hin jaallatu. Hamma gaafa jireenyi isaanii dhumtee biyya lafaa kana keessaa baatutti gaafa sana ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amanuu diduu isaaniitiif itti farada'u malee Waaqayyo tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosin kennuudhaan nama hundumaa jaallate. Hundumaa akka qarooyya isaatti ilaala. Hundumaa akka dhala dhabaatti akka intala dhabaatti ilaala. Mucaa tokkitti hidhate Waaqayyoodhaaf. Jaalalli Waaqayyoodhaaf. Protokolu galuutu irra jira. Sawaa'ee macaafa qulqulluu maqaan keenya uumamuu biyya lafaa dura caafamuu isaatii immoo yeroon isaa ka'uun isinitti hima. Sa'aatiin koo kun meeqa ta'eera? 1:05? 1:20? Okay. Qabxii gaggabaabaa isinitti himeen fixa. Macaafi kuni waa'ee Yesuus Kiristoos nutti hima sababa ta'eef macaafa nuyi baruu qabnudha. Tokko. Lammaffaa wanta dafee ta'uudhaaf jedhu nutti hima sababa ta'eef macaafa nuyi baruu qabnudha. Wanta dafee ta'uuf jedhu yeroo jedhu erga dubbatame waggaan 2000 ta'eera. Waggaan 2000 kun akka ergamaa Phexros nutti himutti lakkoofsa Waaqayyoo keessatti meeqa yoo ittiin guyyaa lama. Guyyaa lama fagoo miti. Lammaffaa wanti inni agarsiisu baroonni kana booddee akkan jiru. Barri jalqabaa tureera, barri giddu galeessaa tureera. Inni kun bara dhumaati. Barri dhumaa gaafa cufame barri itti aanee jiru hin jiru jechuudha. Kanaaf wanta dafee ta'uudhaaf jedhuudha mul'ati kun sababa ta'eef mul'ata barsiifamuun irra jiruudha. Tiksoota baay'ee isinii kennuu hin danda'a. Mul'ata Yohaannis tokko, Mul'ata Yohaannis 22:6, Mul'ata Yohaannis 22:10 yoo dubbifattanii irraa argachuu dandeessu. Daani'eliin yeroo inni mul'ata isaa sana baruu barbaade barri kun itti raawwatu hin geenye waan ta'eef cufii kaa'i kan kee miti kuni ati garuu hin boqottaa jedheen. Yohaannisiin garuu barri kun itti raawwatamu waan ga'eef hin cufin mallattoodhaan jedhee namoonni ha dubbisaniiti. Waan hin cufamnetu cufne jechuudhaan wanta dafee ta'uudhaaf jedhuudha. Macaafi kun macaafa raajiiti. Namni dubbii raajii as keessa jiru dhaga'uuf itti jiraatu kan eebbifameedha. Macaafa raajiiti waan ta'eef raajii achi keessa jiru baruun keenya baay'ee barbaachisaadha. Arfaffaa macaafni kun macaafa namoota eebbisuudha. Kana isinitti himeen fixa. Mul'ata Yohaannis Boqonnaa 3 Boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa ka'eedha. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef namni isaa inni dhugaa ba'e kana dhageessisee dubbisu. Warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'ani. Wanta isa keessatti caafames eegani attam hagammadaniidha. Attam eebbifamuudha jedha hiikii abbaa gammachiisni jalqabamu. Warri maal godhani? Warri dubbii raajii as keessatti caafame kana dhageessisanii dubbisan. Warri immoo dhaggeeffatan. Warri immoo wanta kana keessatti caafamee jiru eegan isaan gammadaniidha. Macaafa dubbisuudhaan eebbifamtaniidha macaafi kun. Macaafa dubbisuudhaan eebbifamtaniidha. Mul'ata Yohaannis Boqonnaa 14:13 irraa ka'eedha. Ani amma immoo sagalee Waaqa keessaa warri gooftaatti qabamanii utuu jiranii du'an ammaa jalqabanii warra gammadaniidha kan jedhu caafi anaan jedhe. Warri gooftaatti qabamanii utuu jiranii du'an hagammadanii jedha macaafa Mul'ata Yohaannis. Gaafa namni du'u namni gooftaatti qabame gaafa du'u gaafa galati guddaan silaa waldaa keessaa dhaga'amu ture. Attam dinqiidhatu gooftaatti qabamee jiru du'e. Gooftaatti
hiikamanii ennaan gidiraadha waan ta'eef. Kanaaf warri gooftaatti qabamanii jiran gammadanii jedheetu waa'ee nama gammaduun irra jiru waa'ee nama eebbifamaadhaa dubbata. Mul'ata Yohaannis Boqonnaa 16:15 irraa akkeedha. Sagaleen tokkos kunoo ani akka hattuun dhuftutti nan dhufa. Namni dammaqee namni qullaa isaa adeemee saalaan isaa bakkeetti akka hin mul'annee fi uffata isaa eeggatu hagammadu jedhee jedha. Nama akkamiiti namni gammaduun irra jiru? Inni akka hattuun dhuftutti waan dhufuufi qullaa isaa adeemee saalaan isaa akka mul'anne namni uffata isaa eeggatu. Uffati nurra jiraachuusaa. Kiristoosiin akka uffataatti uffattaniittoo jedha. Eenyuun? Warra cuumaniin. Kiristoosiin akka uffataatti uffattaniittoo. Uffanni keenya Yesuusi, uffanni keenya qajeelummaan uffata sana ofirratti eenna jechuudha. Inni akkattuutti waan dhufuuf qullaan isaanii akka mul'anneef warra uffata isaanii eegan hagammadanii. Macaafa waan itti gammaduun isin irra jiru, waan ittiin eebbifamtan isin himuudha Mul'ata Yohaannis. 19:9 irraa immoo akkeedha. Yommus ergamaan suni warri gara cidha gaa'ila hoolichaatti waamamanii hagammadanii. Atis kana caafii aan jedhee. Warri gara cidha hoolichaatti hoolichi cidha qaba. Cidha gurguddaa lama geggeessa. Gaaf tokko cidha haadha manaasaa waldaa kiristaanaati. Gaaf tokko immoo cidha magaalaa haaraa Yerusaalem ishee waaqarra jirtu gadi yeroo buushee. Cidha tokko waaqarratti geggeeffata, cidha tokko immoo lafarratti geggeeffata. Kan waldaa kiristaanaa waaqarratti, kan Yerusaalem immoo Yerusaalem ishee haaraa immoo lafarratti geggeessa cidha sana. Warri cidha gaa'ilaatti waamaman maal ta'an hagammadaniidha. Cidha guddaatti waamtaniirtu sababa ta'eef. Cidha guddaa. Cidha takkaa biyya lafaarratti ta'ee hin beekne. Warra akkasii warri xalaan kun isin ga'e xalaa sana ofirraa kan qabdan kaardii ittiin ol galan qabu. Uffata uffatanii ol dhaqantu jira. Warri uffata isaa qopheeffatan aksees kaardiin isaa harka keessa irra kan jiru cidhicha irra kateessan kan beektan. Namoota cidhatti argaman yaadame. Isinii galee Abrahaam fa'a, Yisihaaq fa'a, Yaaqoob fa'a, raajota, ergamoota. Waaw! Cidhicha irratti isaanii wajjin teenyee maaddii cidhicha irra yeroo nyaannu isinitti argamu. Kun isin hin jisiisu taanaan, kun isin hin galle taanaan. Mul'ata Yohaannis Boqonnaa 20:6 akkeedha. Namni du'aa ka'uusa duraa keessatti qooda qabu attam hagammaduudha. Du'aa ka'uun si'a lama ta'a. Jalqabaaf isa lammataa jedhamee waamama. Ni jalqabaa kan waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaanaa keessatti du'aa ka'utu ta'a. Warri Kiristoositti du'an hundumi isaanii du'a keessaa ka'u. Beektu warri qaqqumoofaadhaa gaafa inni du'e ka'aniiru. Warri qaqqaaraa immoo eeggataa jiru. Warri Kiristoositti amanan immoo eeggataa jiru. Isaan immoo hin ka'u jechuudha. Warri du'aa ka'uusa jalqabaa keessatti qooda argatan gammadanii. Maaliif du'i lammataan deebi'ee isaan irratti immoo gaaraantiniidha jechuudha kan isaanii. Warri du'aa ka'uusa jalqabaa keessatti qooda fudhatanii waggaa kuma sana Kiristoosii wajjin taa'u isaan. Achi keessa gaafa linu bal'inaan haasofna. Warri waggaa kuma sana mo'anii warri kaanis waan jiraniifi kan warra sanaa isaan jireenya isa Kiristoos uffatee jiru waan jiraataniif jireenya addaa keessa isaa wajjiniin waan jiraataniif isaan deebi'anii waa'een du'uu isaaniis hin jiru, waa'een du'aa ka'uu isaaniis hin jiru, kan isaaniisuma jalqabaattiin xumurame jechuudha. Warri akkasii hagammadee 22:14 irraa sadhumaa akka jedha. Warri uffata isaanii miiccatan hagammadanii isaan muka jireenyaa namaaf kennu biraa ga'uudhaaf aaboo qabu jedha. Warri wayyaa isaanii miiccatan fayyi isaan kun jedheen gaafa namoota tuuta soonaan baay'ee yeroon arge teessoo isaa duratti isaan kun eessaan moo dhufanii Yeni gaafannaan hin beeku ani jedhe Yohaannis. Hin beeku lafa isaan dhufan eeyyuu akka taanis hin beeku jennaan. Isaan kun warra dhiiga hoolichaatiin uffata isaanii miiccatanii qulleeffataniidha naan jedhe.
Eenyu fayyennaan Oromoodha, Amaaraa, Tigreedha, Maaloodha hin jedhu. Eenyu fayyennaan warra dhiiga hoolichaatiin dhiqatanii qulleeffataniidha. Tamdinqiidha. Warra akkasii gammadanidha. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin qullaa'u keessan warri beektan gammadaa firoota ko. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u. Waaqayyoon kadhanna.